Amma dhiira dura keessee yeroo hunda agarsiisaa oolti. Nindi gaddattee lagatti harma isii namni harka. Namni harmi jaartii isaa xiqqaa harma guddaa gisee arge. Wayti yellee silaa kanatti harmi naa gurguddate jechuun dhiisuu beek. Isinuu dhiirtii harma gurguddaa feeteettanii laastikatti bittanii mi kan walumaan beeynaan baana. Akka dhiirtii harma gurguddaa feetu ni beeytanii baana. Dhiirtii harma dhadhaabbatu feeti harma gurguddate feeteettanii laastika quturiinsaa isinirra guddoo uffattanii hoggaa isin laale miskiinni meeqaan cufa liqimsu jiraan baana. Osoo harma keessan hin ta'in laastika sanichi laale harma keessan isee jechuu qiyyi. Kanaaf harma keessan dhiira dura keessanii ala qaama dhiqachuun dhiirtii ajnabiyyaa achitti isin daawwachuun isin laaluun akka rabbiitti illee dallansuuf isin saaxila. Namni amantii fi hin beeyne waa takka illee faayidaan qabu. Amantii teessan barachuu qabdan. Amantiin teessan leecalloo isinitti ta'uu qabdi. Hawaasni haadha abbaan ilmaan keessan amantii sana leecalloo godhatanii keessaa illee leecalleeffatan barsiisuu akka qabdanii irra deebi'ee cimsee isinitti dhaammadha. Asuma fakkeenyaaf bishaan amma qaama ijoolleen itti dhiqachaa jirtu kun bishaan guddaadha, bishaan haraati. Dubartiin takka bakka kanatti hin dhiyaattu. Dhiira qofaatu daa'imman ijoollee hin bal'atin ijoollee xixiqqoo haala kanaan asitti leenjii daakii bishaanii fudhachaadhaa jiran baana.